namtittii waan yaadden beeku gaa namtittii meeshaa sirraa muruuf deemtu waan biraallee si gootii an dhaamsa obboleemmaa kiyyaa si dhaame garuu immoo sitti ishuu siin jedha maali kun hunduu hojii kee namtittiin dhirsa qabdu akkamittiin namticha hambaa kaballaan akkana funyaana keessa akkana hin dhaamu waan hin godhamnedha dhugaa dubbatuudhaaf akka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin qaqqabu jecha waan koon har'a maannuuf qabattee dhuftee naan jechuu dandeessanii har'a ka waan ajaa'iba akkasiniif qabadhee dhufee uma kolfaa wanti sanaa kana keessa deemu sila waama kolfaa waama ajaa'iba waama argaa jirtanidha isin fagoo kateessanirra moonullee waan kana daranii arginaa waan social media irratti ba'uu hin dandeenye hedduutu jira egaa akkuma beekamu hajjiin keenya jaartii haarawaa akka fuudhe hundi keenya qubanii qabna yaa'u akka beekamu jaartiin isaa haarawaa kun garuu maashaallah jennaan kaamee akkam jennaan yaa ummata keenya hajjii kana gizee tokko baga shiini dararte jedhaani baga isaa akkasisa goote baga isa salphiste aga meeshaa dhiqsiistutti aga nyaata goosistutti waan ishiin hin goosisin hin jiru isin fagoo jirtaniin warri dhihoo hima beekna hin dhageenya amma immoo ka haftee egaa akkuma beekamu dubartiin manaa bahannaan inni dararame hiraa guddaarraa mana isaatiif bahee jira kunis ka ta'e egaa dubartii cubbuu dubartii meeqatu sirra jira hajjii keenya cubbuu dubartii hedduu sirra jira dubartoota hedduu sana keessaa immoo irra caalaan miidhamtuun caaltuu turte ani videos dalagee ture yeroo duraatiif caaltuu waan inni dararuuf hajjii yoo argani dhiiga tollatti ka'a dhugaa hin dhiise malee adeemsa keessa isaan illee waan walii galaniif hima dhiise malee hajjii kana ni jibba ture yan dhugumaani maaliifuu ana waa godhee son ta'in kan obboleettii kiyya kanarratti waa meeqa godhuufi jechaadha gochaan inni caaltuu irratti godhee sin hunduu ka beektanidha amma immoo ka alhamdulillah rabbiin jazaasaa kaffalee fi kan inni balleessi sana hunda kan inni caaltuu godhe sana hunda dararaa inni caaltuu godhe nyaata nyaadhu jettee caaltuun qopheessiteef nyaaturra dhiitee fuulaan dhahayu hajjiin kun jechuudha amma garuu kan nyaata naa dalagi kan nyaata alaanaa fiddi siin jettee si darartu rabbiin sitti qabee si guggubee mana keetii si baase yaa obboleessa kiyya yaa hajji anammallee dhaamsin ani siif qabu ishiin kun yamma galgalaa fi ganamallee si darartee kun akkuma ishiinuu haasoftu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya namni hin dhageenye jirtan jedhellee hin yaadu kun walumaan waa dhageenye lammaffaa mana keessatti taa'una dinniiftu nyaatana dinniiftu rajaatee dheeraadee ati bakkuma manuma kiyya nagaan ta'uu jaartiin namaa kana fayyadamti akka sana duratti illee horannee akkanatti illee jaartiin nyaata namaa gooti huccuu namarraa miichi waan dandeeffatu qasituma sutuma dhageeffatu waamee kana namaa gooti anammoo gara waan dubartii mana keessatti illee dalageettee kana hunda waan takka narratti taanee beene narratti dalage egaa kunoonnu afaan isaatiin dubbatee jira takka waan narratti dalagamee hin beekne narratti dalagaa jirta dhugaadha jaartii tokko namni egaa fuudhee jaartiin kabajaa jaarsaa guutuun dirqamadha ka kabajaa kee guuttee kan mana keessii ho'iftee kan mana keessii qabdee ka daa'ima keessii qulqulleessitee ka hojjettee siilaattee sitti dararamtee mana kana akka sitti horattee jirte caaltuuf kabajaa dhabdee amma rabbiin sharafa kee gabbuusee jiraati ammallee ka hafteeyyummaa ani kan siif dhaamuuf dhufe yaa obboleessa kiyya yoo amma mana sana deebite namittiin gaafa duraatuu kaa viidiyoo shakkuma argitanidha albee si fudhattee sirraa muraasiin jecha jirti waan sirraa murtuu hin beekamuuti rabbiin achitti si haa eegu mana sanatti hin deebi'inii siin jechuuf dhufe obboleessa kiyya dubartiin gizee takka afaan kanaan abshaaloftee keessi ishii waa hedduu yaaduu danda'a si balleessuuf si yaamullee dandeessi afaan tolte ani naan galle ka garuu namittiin si gorraati dhugaa garuu baga sitti jedhani yaa'u garuu immoo aga nama tokko akka nama tokko dhaga'ameetu malee kun guutuun hojii keeti yoo si danda'ame garuu mana kanatti hin deebi'ini waan abdallaan siin jedhullee baay'ee hin dhagahini waan namni biraas siin jedhu baay'ee hin dhagahini namni kun ka mana ofii jechuun mana jechuun qalbii miti sin biratti malee qoosaa ka ta'e bultiin qoosaa miti dhugaa rabbii dubbatuudhaa fi bultii jechuun waan guddaadha nama bultiisaa kabajee jiraatuuf bultii jechuun daa'ima yookiin maalii kan itti taphatan kanaa miti
beekte kanaafiyyuu bultii taanaan bultiidha ammati baddee eessuma akka deemtu rabbuma beeka rabbi si haa eeguuti obboleessa kiyya sin deebi'in mana sanatti yoo sii danda'ame obboleetti kiyya mana sana bahiiti mana biraa kireeffadhaa jiraadhaa hajjii faana caaltuu waan gandarra deemtee dararamtuuf hin qabdu osoo manni ishii jiru jechuudha yoo dandeesse mana sana bahiif manni kan caaltuuti beekte waa'ee ilmoo jettee hin du'iniiti dhiisi waa'ee ilmoos yoo dhugaadhaaniti caaltuudhaaf nama yaaddu taate maa ilmoo ishee harkaa fuuteetti hin kennin yoo dhugaan akka dubartii tokkotti yaaddee jiraatte maa dura itti heerumte hin beektaa soo beektuutti galteessa beekte jireenya namaa kabaxabbaxaa jiru sidha riyaala dhibbaatti fiddeen dhufne ati obboleettii kiyya mana sana manni kan caaltuuti ittaansee immoo waan xiqqoo keessa kiyya na deddeebi'ee jira abdiin diina kiyyaa jette dhugaa dubbachuuf abdiin diina nama kamiitu miti dhugaadhaaf yoo dhugaan deemne jechaadha yoo inni balleesses abdii kana inni irraa dubbadhaan yoo immoo isatti dubbiin darbitellee dhugaa isaanuma dubbadhaa abdiin waan caaltuu cinaa dhaabbatee waan caaltuu gargaareef moo maa inni inde ati bara abdii kana dogoggorsiisuuf akkana fuula siqxee barnamtittii kabalteenidha bar iddee isoo ani dubartiin kun beerri akka kiyyaan kabaluuf deemte itti deebisanni obsa qabaaf si dhiise abdiin illee jechuudha isas ga'aalalla ati waan yaaddee mucaa akkanatti itti foffolatteef rabbuma beekasa dogoggorsiisuuf haa ta'u maal jechuuf haa ta'u namtittiin dhirsa qabdu akkamittiin namticha hambaa kaballaan akkana funyaana keessa akkana hin dhaamu waan hin godhamnedha dhugaa dubbatuudhaaf maaliif akkana siin jedhee obboleettii kiyya abdiin diina keessan miti hinda'uun yoo danda'ameef abdiin itoo manuma keessan sana ishinii bahee bareedadha mana sanaa soo bahee maaliifuu miidhuu ni dandeessatin waan keerii nama yaaddu natti hin fakkaanne namni fuula kana dhofkatee namni fuula isaa namni hin beekne kun nama balleessee bakka fedhe yoo deeme maaltu beeka nu dubartiinu fuula kee kana hin beeknu fuula duutee kaatee dhofkattaa fuula gubataa fuula citaa isa ka beeku gaa hajjiidha nurra ka beeku hajjiidha kanaafiyyuu abdii jettee hin du'in abdiin diina nama kamiitu miti abdiin isinii dhaabbatee isin gargaaree isin cina dhaabbate abdiin nama maraafuu nama gaariidha kanaafiyyuu diinni kiyya abdiidha jettee hin foolatiini kan inni dalage itti seente akka dhiiraa kan nyaatu si kan inni meeshaa isaa keeffate kan seenee hatee jalaa fuudhee bakka fedhe geessu si inda'uma abdiin hobsa horatee waan seera biyya kanaa beekuuf tasgabbaa'ee maalti dhiisee abdiillee jechaan ooliini abdiin immoo caaltuudha jecha osoo hin taane dhugaaf jecha dhaabbatee caaltuu cina dhaabbatee lole malee hammeenya biraaf waan akka inni lolle namni kamuu hin beeka immoo namuu alamni hunduu caaltuu cinaa dhaabbata maaliifuu manni kan ishiiti osoo ati ishiin gandatti deemtooti mana ishiirra teessee siree ishiirra ufgattee teessee bara afaan banaa oltan taloo maaloo cubbuudha kun rabbi sodaadhu borullee hajjiin irratti kana godhaa jettee yaaduu waan si dhoowwe rabbiin haa beekuuti ammallee immoo dubartiin tokko baatee akkasiin si godhaa siin si baasa mee abdalluma kanaa akkam gooteeti dubartiin akkasin gootu dhugaa aybiidha innaa abdallaas bagasitti maa mandara namaarra deemta jechuu barbaada hundaafiyyuu ordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa ani har'a kanuma dubbatuu dhufee kanii magaalaa yeman kana keessa deemu rabbiin adawwii keessaniinuu hin ga'ini isiniin jedha ani rabbiin kun naa tiksuu rabbiin kun nu haa tiksuu jedheetanii rabbuma karadhaa dubartiin biyya kanaas maraattuu dhiirti biyya kanaas maraataa hundi keenya maraachuuf deemna ta'e rabbiin kun nu haa tiksuu isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaalii dhugaa waan dubbadhuuf waan dhiisuun harkaa badee akkuma siin jedhe obboleettii kiyya yoo dandeesse mana caaltuu gadhiisii bahi caaltuun immoo olii gadi hin deddeemiini deebii mana keetti galii ati eenyuu gadidha ofirraa nama dhoowwuu ka dadhabduuf aga yoomiti miskiinummaan kee jedhee qaamaan illee si gorseera ammallee viidiyoo kiyyallee arguu dandeessaa mana keetti deebi'i hin sodaatini eenyuu gadidha osoo ana ta'e qaxaqqaxee irra du'ee mana kiyyaan gadhiisu ture garuu caaltuun miskiina daangaa hin qabnedha akkuma agartan sanadha kanaaf jettee mana ishii dhiiftee baate malee osoo anaa hin dhiisu manni alli waa hundi maxbaka dabalate waa hundi kan ishiiti ka caaltuuti kanaafuu mana caaltu bahuuf yaali hajjii keenya yoo dandeessatillee asin deebi'ini namtittiin waan yaaddeen beeku gaa namtittiin meeshaa sirraa muruuf deemtu waan biraallee si gootii an dhaamsa obboleemmaa kiyyaa si dhaame garuu immoo sitti ishuu siin jedha
maali kun hunduu hojii keeti illee du'aa godhaana gamma nagaan jiraataa jira abba sabkee war ijjisaa ana maleen argini anillee ijji kiyyasa maleen argin jedhee yeroo hunda du'aa godhadhaa isinillee du'aa inaaf godhaa galatomaa jiraadhaa yaada keessan koomantiin na barreessaa aga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii galatoma